السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أكم نجاجبتن فيديو هرأكنا كيستي كولين إلى واي تاكسي إنفوتي تاكسي إنفون channel كينيران ميدا أكم جها يوكاو فايدا مالي channel كينيافكابا يوفر راهيدو بان ميدا أكم نراجع عمله channel كيا نمات monetization ناقوتي أني مكايني monetization ناقوتي هم بيكو كنافو تاكسي إنفون له أفر راهيدو إندندا أفر راهيدو هم بيكو جتني كركتن كراس سلباتين أكمل تكفر راهيتن ساعتي مراسة كيستك furraaytiitan isin argisiisa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu faana bu'aa like, share, subscribe gochaa mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa isin jenna. Kallattimaan karaa barumsaa isin dabarsa. Kiroomii kana namni ofirraa dhabe hin jiru. Google Chrome keessan seennee ofirraa hiina jechuudha. Google Chrome kana keessa yeroo tokkoof ni seentu jechuudha. Asirratti ni cuqaastu isiniif banama jechuudha. Google Chrome irratti wanti isiniif himuu barbaadu chaanala keessa yeroo duraa asirratti banuu qabdan email keessanitti naqataniiti. Ani amma duraan baneetiin jira jechuudha. Yeroo inni akkanatti isiniif banee isin maal gootu gubbaa kanarratti dhuftanii search bakka jiru kanarratti gadi tuxxanii jechuudha. Gubbaa kanarratti ammallee deebitanii jechuudha. Maal jettanii barreessitanii adsense.com jettanii barreessitanii jechuudha. Kun waan amma akkanatti irratti barreessa jechuudha. Asirratti ilaaltanii adsense.com adsense.com jettanii barreessitanii jechuudha. Sana booda jala kana dhuftanii search goosiftu jechuudha. Search ni goosiftu. Kun amma naabanee jira jechuudha. Mee amma asirratti maal jedha manage tax info jedha jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti yeroo tokko action jedhee isiniif fida jechuudha. Kana isiniif hin fidu. Isiniif gala jedhee yaadamee zoomiin isiniif godha akka isin sirriitti argitaniif jechuudha. Kun amma akkanatti naaf fidaa jechuudha. So kana akkamitti fakkeenyaaf amma asirratti koottaa ilaala. Bakka kanatti amma manage tax info bakka jedhu kanatti yoo action jedhee isiniif fide mallattoo qastii gamaan gamana jirtu tana yeroo tokkoof ni tuttu. Amma fakkeenyaaf kun amma asirratti maal jaa ilaalladha amma barreeffamni qayyaramee jira jechuudha. Wanta kana yeroo isin qunname hin sodaatina asuma anas dhuftanii xiyya kana dhuftanii tuttanii irratti deeffatan jechuudha. Amma maal jedha sitti tax info jedha jechuudha. Okay amma irratti cuqaasnaa jechuudha. Yeroo tokkoof irratti cuqaasa. Akkanatti naaf fidee amma kunoo bakki doolaara itti hasaabulleen hunoo hundinuu as jira jechuudha. Doolaarri sararri kun yeroo deemee as ga'e maallaqa keessan baafatuu dandeessanii jechuudha. Doolaara dhibba takka ga'e yookaan yuuroo kun asirratti ilaaltanii yuuroo 70 ol baafatuu dandeessanii jechuudha. Akkaawuntii keessan irratti galfachuu dandeessanii jechuudha. Tole amma walumaan tax info guunnee ilaallaa jechuudha. Amma yeroo as dhuftan kunoo bakka kanatti manage setting bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Kunoo amma asirratti akkanatti diimessee nutti fidaa jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Asirratti akkanatti diimessee isinitti fidaa jechuudha. Jalatti tax information jedhee akkanatti nutti fidaa jechuudha. Amma osoo guunnee jiraanne bakka kanarratti approved nuun jedha jechuudha. Amma asirratti akkana diimate mallattoo raajifannoo fidee nutti argisiisaa jira jechuudha. Okay, amma isa san akkamitti sirreeffatuu dandeenya kan jedhu walumaan gara fuulduratti itti deemna. Kunoo asirratti bakka kanatti ilaaluu dandeessan jechuudha. Ani amma zoomiin isinii godhe akka sirriitti isiniif mul'atu jedheen zoom isinitti godhe jechuudha. Add tax info bakka jedhu kanarratti kilik gootu yeroo tokkoofi bakka diimaa kana walumaan balleessinee ilaalla. Kunoo amma akkanatti nu dhufee jechuudha. Sirriitti hordofaa. Kunoo akka isiniif mul'atuuf jedheen isinitti argisiisaa jira. Kunoo dubbistanii waa baay'eetu keessa jira. Dubbistanii adda baafatuun kan keessan ta'a jechuudha. Ani amma yeroo kiyya waliin deema waan ta'eef bakka ijoo qufa irra isiniif tuttuqee bira darba jechuudha. Amma asitti maal gootu kunoo start from bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoof ni eeggattu jechuudha. Amma asitti maal na gaafata abbaa iimeelii kanaa ta'uu kan kee mirkaneessuuf paaswordii iimeela keetii itti naqinaan jedha. Akka chaanaala hattuu hin ta'in cheek godhuuf jechuudha. Kanaafuu paaswordii keessan kan iimeela keessan kan chaanaala keessan hin qabdan san iimeela kunoo akkanatti gubbarratti ufumaan isiniif baasa. Isin asitti paaswordii jalatti itti galchitanii next bakka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha. Amma akkanatti naaf fide jechuudha.
qabxii torba moo kana uf jalatti qabataa kana hundaa'u tartiiban gar fuulduratti kan waliin guunu ta'a obsaan eeggadha. Amma asirratti jechuudha maal guutanii kanuma tokkoffaa kanarratti kaayyattan jechuudha United States Tax Info ka jedhu kana isin individual ka jedhu kanarra kaattan kan tokkoffaa kanarra individual kanarra kaayyattan nama walii fayyadamaa jirta yookaan akkaawuntiin kun ka dhuunfaa keetiiti waan jedhu eeyyee dhuunfaa kiyyan fayyadamaa jira nama waliin fayyadamaa jiru kophaa kiyya ka jiruuf kan tokkoffaa kanarra kaayyattanii next bakka jedhu kana cuqaastuu jechuudha. Amma eega akkanatti next cuqaastanii ammallee asitti jechuudha ati lammii United States nuun jedhaa jechuudha. Kun gubbarratti Ingiliffa dubbistanii adda baafachuu dandeessanii no jennaan nuti lammii United States waan hin ta'iniif no kajee kanarra kaayyattan jechuudha. Achuma jala osoo hin bahin jechuudha qabxii itti aantullee next gootaniituma gama gadiitti gad darbitanii kunoo asirratti maal guutanii kama tokkoffaa kanarratti guutan jechuudha. WBBAN bakka jedhu kanarratti cuqaastanii samaawii gootan jechuudha. Bakka duwwaa kana samaawii gootan jechuudha. Yeroo isin as samaawii gootan gama gadii kanaan start isiniin jedha. Karreefu next jedhu start isiniin jedha. Bakkuma start jedhu kana cuqaastan jechuudha isinilleen. Asirra ni cuqaastu. Kuno amma naa banamee jira jechuudha. Amma asirratti maqaa duraan isin monetization guuttasan kuno akkanatti naa fidaa jechuudha. Kuno tokkoffarratti illee naa fidee maqaa masan naa fidee ufumaan isiniif kaa jechuudha. Maqaa gaafsan isin ittiin guuttanii jechuudha. Kan gidduu kun amma optional jechuudha. Yoo feetan ni guuttanii yoo feetan ni dhiistanii jechuudha. Bira darbitan asirratti immoo gadi taree kaantirii bakka jedhu kana biyya keessan ni filattu jechuudha. Qasxii fuula dura jirtu san tuqtanii biyya keessan filattu jechuudha. Biyya keessan ni filattu. Ani amma biyya keenya haa filadhu fakkeenyaaf dhiifama. Kuno amma Itoophiyaan naa dhuftee jirti jechuudha. Itoophiyaa bakka jedhu kana ni filadhaa jechuudha nama. Itoophiyaa filadheetiin jira amma. Zoomiin isiniif godha akka sirriitti isinitti mul'atuuf hordoftoota kiyya. Itoophiyaa filadheetiin jira. Amma immoo bakki kun duraan amma bakki sanduuqni lamaan jiru kun duraan ni guutama jechuudha. Amma immoo optionaala godhee jechuudha. Ni guutan kana bira darbitanii jechuudha. Amma eega hangana gootanii kan jala jiru next tuttu jechuudha sana booda. Next bakka jedhu ni tuttu. Ni eeggattu. Amma eegaas dhufna jechuudha. Amma wanni natti diimessaa jiruuf jechuudha. Duraan osoo hin guutin bira dabarfamee jechuudha. Itti mokkoramee ijoolleen dadhabdee waan natti fiddeef jechuudha. Akkanatti diimaa argisiisaa jira jechuudha. Sirrii hin guutamne. Okay, amma ani zoomiin isinitti godhe. Kanaafuu isin yeroo as dhuftan sanduuqni tun duraan akkanatti cufaa jirte jechuudha. Kanaafuu sanduuqa kanarratti raayitii gootu. Eega raayitii gootanii bakka kanatti gadi buutanii kunoo ishee tanarratti jechuudha ni agartan jedhee yaada. Ishee tanarratti qasxii tana tuxxanii Itoophiyaa filattan biyya keessan Itoophiyaa ni filattu. Kan gadii kanarratti illee adireesii keessan fakkeenyaaf magaalaa isinitti dhiyoo jirtu Addis Ababa jedhee haa filadhu Addis Ababa jedhee ni jira. Asirratti Addis Ababa eega guutan gadiirratti immoo postal koodii bakka jedhu kana namni Finfinnee jiraatu 1000 takka ni guutanii jechuudha. Lakkoofsa poostaa yoo qabaattan ni guutanii yoo hin qabne immoo duwwaa gootaniituma bira dabarfattanii jechuudha. Amma asirratti illee gadi buutanii sit bakka jedhu kanarratti illee magaalaa isinitti keessa jiraataa jirtan fakkeenyaaf Addis Ababaan jiraadhaan amma Addis Ababaa jedhuuni Addis Ababaa itti guutamee jira jechuudha. Sana booda raayitii gootu sanduuqa kanatti. Eega sanduuqa kanatti raayitii gootanii waan hundaa'u xumurtanii jirtanii jechuudha. Biyya keessan guuttattan magaalaa isinitti dhiyoo jirtu guuttattan kun immoo bakki kun optional jechuudha. Kana hin guuttanii bira dabarfattan. Postal koodii guuttadheen jira. Magaalaa keessa jiraadhu guuttadheen jira. Sana booda raayitii bakka kanatti ni gootu. Raayitii eega gootanii next bakka jedhu kana ni cuqaastu. Tole hordoftoota fi kabajamtoota kunoo amma karreefuun tana diimaa ibsaa jiru suni kunoo akkanatti zoomiin isiniif godha jechuudha akka sirriitti argitaniif. Fakkeenyaaf kunoo amma
Lakkoofsi kunoo akkanarraa itti naadha'ee jira jechuudha. Inni argitanii jeetiin jira taaksii individual bakka jedhu irratti illee raayitii naaf godhee jira jechuudha. Gama gadi adireesiin kiyyallee raayitii naaf godhee jira. Amma lakkoofsa lama finnee jira jechuudha. Lakkoofsa lama finnee jira. Lakkoofsa meeqaffarra jira? Lakkoofsa sadaffaarra jira jechuudha. Lakkoofsa sadaffaarra jira. Amma kana maal gootu jechuudha. Eega lakkoofsa sadaffaa kanarra dhuftanii jechuudha. Gootanii innoo bakka jiru kanarratti cuqaastu jechuudha. Asirratti akkanatti gurraachofsitanii jechuudha. Eega asirratti gurraachofsitanii gama gadii kanatti neekisti bakka jedhu kana ni cuqaastu. Karaa lakkoofsa meeqa darbuuf deemna? Lakkoofsa afuritti darbuuf deemna jechuudha. Lakkoofsa afurirra nu geessee jira. Amma asirratti waa baay'een bakki murteessan asi jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma seerattu namni tokko oorruu qaburraa yookaan mana qaburraa yeroo gibira kafalu yookaan supermarketii takka yoo qabaate gibira irraa kafalu waraqaan kennamaaf jechuudha. Waraqaa akkasiisan kunoo amma asirratti sanduuqa kana keessatti namni kompiitara qabdan ni beektan jedhee yaada. Asirratti kooppi gootaniitu kompiitara keessan irratti dubbisuu ni dandeessan. Sababnis barreeffamni hurraa barreeffamni baay'ee xixiqqaata hin mul'atu zuumillee yoo godhan waan ta'eef jechuudha. Kan bilbila qabdanillee isuma kana daawulood godhatanii jabeeffatanii jechuudha. Bilbila keessan keessatti gadi buufattanii daawulood godhatanii sirriitti jabeeffattan isin fayyadaa jechuudha. Ragaaf isin fayyada jechuudha. Tole amma eegaas dhufne lakkoofsa afur kana eega dhufne maal gootu sanduuqa duwwaatu dhufa hunool sanduuqa duwwaa kanatti I confirm bakka jettu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu sanduuqa kana ni ibsitu akkanatti eega sanduuqa kana akkanatti ibsitanii confirm gootanii maal gootu gama gadii kana next bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu. Amma gara lakkoofsa meeqa darbine lakkoofsa shanaffaatti darbi. Lakkoofsa shanaffaa kanarratti gadi buutanii jechuudha. Eega gadi buutanii kunoo asirratti jechuudha. Maali lakkoofsi shanaffaan sartifikeetiidha. Sartifikeetii nuuf kennuuf amma sartifikeetii nuuf kennuuf maqaa keenya guutuu nu gaafataa jechuudha. Maqaa abbaa keenya maqaa abbaa keenya maqaa akaakayyuu keenya nu gaafata jechuudha. Itti guutanna maqaa keenya kunoo asirratti ni argitanii full legal name bakka jedhu kanarratti cuqaastanii itti guutatanii jechuudha. Tole ani amma kunoo maqaa kiyya itti guuteen jira jechuudha. Kiflee Faxxanaa jedhee itti guuteen jira. Sana booda gubbaa kanarratti ol deebitanii qubee gurguddaan guurtan baay'ee maqaa asirratti ol deebitanii gubbaa kanarratti yes I am bakka jedhu kanarratti ni ibsitu jechuudha. Eega asirratti yes I am gootanii ibsitanii gama gadii kanarratti jechuudha. Neextiin ni jirti kunoo ni argitan sirriitti akka argitanitti zoom isiniif godheetiin jira. Next bakka jedhu kana gootu jechuudha. Asirratti ni cuqaastu jechuudha. Amma gara lakkoofsa jahaffaatti dabarfannee jira. Jahaffaa akkam goonee guunna. Amma asirratti qabxii lama nuuf kenna jechuudha. Ajaja lama nutti kenna yesii fi noo nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu kun asitti yesii fi noo nuuf kenna. Kanaafuu isin maal gootanii noo bakka jiru kanarratti cuqaastuu jechuudha. Eega sanirratti cuqaastanii isa jalatti jechuudha kunoo raayitii nuuf kenna jechuudha. Sanduuqa duwwaa jechuudha. Sanduuqa duwwaa kanarratti raayitii gootu. Eega sanduuqa kanarratti raayitii gootanii maal gootanii asitti immoo next bakka jiru kanarratti cuqaastuu jechuudha. Gara lakkoofsa torbaffaa dabarfatuuf jechuudha. Lakkoofsa torbaffaa irratti nu dabarsee jira jechuudha. Jahaffallee raayitii nuuf godhe amma torbaffaa irra jira jechuudha. Macarrashaa irra jira jechuudha. Amma asirratti maal gootan kunoo ammallee akkanatti waa lama nuuf fida jechuudha. Waa lama nuuf fida. Kanaafuu isin maal gootan kan lammaffaa kanarratti gadi buutanii jechuudha. Sanduuqa kanarratti akkanatti raayitii gootu. Eega asirratti raayitii gootanii gama gadii kanarratti kunoo get documents bakka jedhu kanarratti akkanatti tuttu jechuudha. Sana booda kunoo akkana gubbarratti isiniif ol ba'a. Amma macarrashaarra maal gootanii jechuudha. Sirriitti na hordofaa kunoo asirratti submit bakka jettu kana tuttan jechuudha. Submit ni tuqna nu amma. Submit ni tuqna. Wow. Kunoo amma hordoftoota fi kabajamtoota zoom isinii godha jechuudha. Wow. Kunoo amma sirriittiin guutee bakka reefu diimaa natti argisiisu san hundaa'u guuteen jira. Kunoo amma asirratti ilaaluu dandeessan jechuudha. Ustaaz approved naan jedhee jira jechuudha. Approved. Amma asirratti sirraa'ee waan hundumaa taaksii infoo akka ajaa'ibatti naaf sirraa'ee jira jechuudha. Kunoo maqaa ani ittiin guutee fi guyyaa ani itti guuteellee Maarchii 22 bar 2023 guutee
kunoo maqaa kiyyallee kan ittiin submit godhee kunoo asirratti fidee Kifilee Faxxanaa jedhee naaf kaayee jira jechuudha. Amma taaksii info amma boodan waan tokko nan barbaachisu karaa seera qabeessaatiin hin deeme guutee jechuudha. Kunoo as keessatti dubbiftanii foormishiina isaa maal akka ta'e dubbiftanii adda baafatuun mirga keessaniin isiniin jaa hordoftoota fi kabajamtoota. Kunoo akkana guuteetiin jira. Amma wanti an dalagu parsantiin tokkolleen kan narraa muramu hin jiru jechuudha. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota viidiyoon har'aaf qabadde asumarratti raawwataa. Viidiyoo barnoota yeroo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii